walumaa galattu rational number yeroo define gootu rational number yeroo jennu walumaa galatti it is a number which is written in the form of a over b dha jenne lakkoofsa bifa a over b tiin barraa'utu rational numbers jedhama jenne. So any rational numbers in the form of a over b can also be written in the form of a decimal jenne. Any rational numbers. Rational number yogguu jennu it is a number which is written in the form of a over b dha jenne lakkoofsa bifa a over b tiin barraa'utu rational number jedhamee yaamama jenne jechuudha. Saniifuu any rational number of the form a over b can be written as a decimal form by dividing the numerators a by the denominators b. Saniifuu rational number maal fedheewu gara deesimaalitti jijjiiramuu ni danda'a jechuudha. Okay? Rational number fedhe gara deesimaalitti jijjiiruu ni dandeenya. Kana jechuun maal jechuudha? Duraanuu rational numberiin bifa a irra b'tti katabama. Isa kana usneetuma a numereetarii kana denominatorii b dhaaf hiruu qofaan rational numberii kana gara deesimaalitti jijjiiruu ni dandeenya waan jedhu nutti himaa jechuudha. San bira dabaree when we change a rational number a over b into decimal forms, one of the following cases will occur. Yeroo deesimaalii tokko bifa a over b kana barreeffame fuunee a b dhaaf irree gara deesimaalitti isa san jijjiirru wantoota armaan gadii kana keessaa tokkotu nu mudata jechuudha. Tokkoffaa the division process in this when the reminders of 0 is obtained. Adeemsi hirmaataa kun ni raawwata yogguu hirree wanni nu hafe hafteen keenya 0 ta'etti adeemsi hiruudhaa kun ni dhaabbata jechuudha. Yeroo akkasii san here the decimal is said to be or the decimal is called terminating decimals. Yeroo akkanaa kana deesimaaliin akkasii san maal jedhamee yaama? Terminating decimals jennee yaamna jechuudha. Deesimaalii san hirree bakka inni hin hiramne yookaan remainderiin isaa hafteen isaa bakka 0 yogguu geenyetti raashinaawwanni akkasii san terminating decimals yaamee yaama jechuudha. Terminating decimal jennee yaamna. Garuu yeroo biraa waan akkamtu nu mudata? In the second case, we may encounter the process where the division process does not terminate or end. Adeemsa divisionidhaa sun yeroo itti hin dhaabbanne bira geenye jechuudha. Hin dhaabbatu. Akkam godha? But it repeats as the remainder never becomes 0. Reminderiin keenya 0 ta'u. Saniifuu hirmaanni san maal jechuudha? Itti fufa jechuudha. Yeroo akkasii san in this case the desimaalin akkasii san maal jedhamee yaamama? The repeating decimals jenneeti yaamna jechuudha yeroo akkasii san. Okay? Haya. For example, mee as gad dhufnee waan takka irraa dubbanna. Fakkeenyaaf waan nuun jedhu jira. Kana gad deemneeti ni argina. Write the following fractions by using the notations of repeating decimals. Mee fakkeenyaaf isaan kana fractionoota kana gara desimaalii jijjiiree achi booda waan ta'u ilaallu jira. Okay. Now we are given the decimals, the fraction of 1 over 3. Fraction 1 over 3 kanaan nu kenname numeratoriin isaa 1 dha, denominatoriin isaa 3 dha. Saniifuu yeroo hunda fractioniin tokko gara deesimaalitti yeroo jijjiiramu numeratorii isaatu denominatoriidhaaf hirama jenne. Saniif simpilii wanni nuti godhuu qabnu maali? Takka fuunee meeqaa firuudha jechuudha? 3 firuudha. Saniifuu takka fuunee 3 yeroo irree takka 3 hin hiramu asitti tuqaa kannineeti. Kudhan goota.
Dangoodha. Saniifuu akkas goona 10 divided by 3 yogguu goone 3 times ta'a. 3 times 3 9 ta'a. Meeqaa gabbu'a takkaa gabbu'a ammallee 10 goona 10 divided by 3 jennaan 3 times ta'a. Saniifuu ammas 10 ta'a ammallee 9 ta'a takkaa gabbu'a. No asittillee meeqa dhufa 9 dhufa yogguu gaxirrifne takkaa gabbu'a. Achi booda 0 kaninaa fi 13 jenna 3 ta'a 3 bakka 3 9 ta'a takkaa gabbu'a ammallee 0 jechaa deema jechuudha. Saniifuu 3 3 jechaa deema jechuudha. Saniif deesimaaliin kun yeroo hir'uu hin dhaabbatu jechuudha. 0 tuqaa 3 3 3 3 jechaati akkasitti deema jechuudha. Saniifuu 3 Yoo xiqqeessume yoo gabaabsu fedhe immoo 0 tuqaa 3 goote gubbarraan sararratti goota. Yes, simply we have to make 0.3 jenneeti 3 kana gubbaa baar goona jechuudha. Baar notation goona 3 akka itti fuftu kanaan ibsina jechuudha. Haaluma kanaan deesimaalota biraa warreen itti deddeebi'anis oofna jechuudha. Amma fakkeenyi baarra jiru kunillee haaluma wal fakkaatu haaluma kanaan dalagama. Amma kanaas yoo fudhatte 20 fi 3 numereetariin isaa 23 dha. 23 divided by 99 jennaani achi booda hanga inni itti ga'u obbo lama gahaa 3 deebi'aa 2 deebi'aa akkasii 3 jechaati itti fufa jechuudha. Saniifuu 2 fi 3 faraqatti irra deebisa. Saniifuu simply we have to write 0.23 jennee 23 gubbaa baarii goona. Kun maal nu agarsiisa? 23 repeat godheeti irra deddeebi'aa deema waan jiru nu agarsiisa jenneeti akkasitti laalla jechuudha. Kabira converting terminating decimals to fractions. Ammallee karaa biraatiin terminating decimals gara fractionii deebisuu ni danda'ama. Fraction jechuun a number which is written in the form of a over b jechuudha. Terminating decimal jechuun ammoo deesimaalii tokko kan tuqaa booda lakkoofsi hangi jiru beekamu yookaan dhaabbatu jechuudha. Saniif haala kamiin isa kana wanna goona? Every terminating decimals can be written as a fraction form with the denominators of power 10. Denominator isaa power 10 goone which would be takka 10 ta'a takka 100 ta'a. It may be thousands and so on depending on the number of digits after the decimal point. Kana maalirra laalleetu hundoyna lakkoofsa decimal point yookaan digitii point duuba jiru laallanneeti akkasitti irra jechuudha. Fakkeenyaaf amma asii dhufne ammaan tana example kanarra dhufne convert this decimal into fractions yoo nuun jedhu desimaalii 7.3 nu kanne isa kana gara fractionii yookaan a over b formitti deebisu yoo nuun jedhu nuti maal goona jechuudha. Isinatuma lakkoofsa kana pooyintii gidduudha baafna 73 goona. Tuqaa booda lakkoofsi jiru digitii takka qofa. Tuqaa booda digitii takkaa jira jechuun lakkoofsa kana 10 irraa jechuun over 10 jenna. Kanaafuu 73 over 10 simply fudhanna. Lakkoofsi kun yoo simplified ka ta'u ta'e simplify goona yoo hin taane immoo akkasuma dhiifna jechuudha. Saniifuu waan simplified ta'uu fakkaatu. We have to write simply 73 over 10 jenneeti akkasitti barreessinee bira kunnaa jechuudha. Kunilleen akkasuma simply if you take example on B it is minus 0.18 da. We have to simply write minus 18. Then after the decimal point we have 2 digits. It means we have to divide these sides by 100. Sanifu minus 18 over 100 gona. Now these numbers can be simplified by 2 9 then by 2 50 da. Sanifu minus 9 over 50 30 simplified da. Sanifu more as boda simplified one in taneef haaluma kanaan dhiisuu dandeenya jechuudha. Simplify waan hin taaneef akkasitti dhiisuu dandeenya jechuudha. Saniifuu right exercise kanarraa dhufnu exercise 2-9 kanarra dhufna. Write the following fractions using the notations of repeating decimals. Okay. Using the notation of repeating decimals. Haala saniin barreessan mee kana eegallu kama adala inume
dalagaanu. Gam dalayda. Kafee tana gaafadhu. Mee kana akkamitti dalaydame? Ka arra jiru kana akkam godhe? Ka arra jiru. 8-9 hirta. Yeah. Okay, we have to divide 8 by 9. Akkam godhe achi booda? Achi booda maal godhe? 8-9 hiramu. Saniifuu Tuqaa gootee tuqaa godheetiin duwwaa kanna. 8 bira duwwaa keessa. Oggumee qata. Oggumee qata. Meeqa gaamma 8-9? 8-9 moo 8 gaa? 8 gaa yoo 9 goone 9 bakka 9 81 irra caalaa miti saniifuu ogguu 8 gaa. 8 baay'isu 9 72 ta'a. Okay, 72 ta'a achi booda. 8 gabba. Okay, 8 ta'a ammallee. Duwwaa bira keessa 8 bira duwwaa keessa. Amma 8-9 hirta. Okay, ogguu hirtee ammaasi oggumee gaggaa ogguu 8 gaa. 8 maggaa 8 Amma 8 ta'a duwwaa boona ogguu 8 gaa 72 jennaani 8 duwwaa gabba. tuqaa Akkas jechaati deemu duwwaa deemu tuqaa jechuudha. 8 ta'a ustaas. Saniifuu the number becomes 0.888 jecha akkasitti deemu deemu. Saniifuu we can simply write this number in such a way that 0.8 goone 88 jee waan deemu deemu we have to write only in the form of 0.8 bar goone jechuudha gubbaa irratti. Saniifuu 0.8 maal ta'a jechuudha repeating ta'eeti akkasi barraa jechuudha. Mee waliin haa dalaynu kaafee spiirra ka jiru. Takka divided by meeqa jennaan? Kam? Spiirra ka jirus mee haa ofnu mee biidhaa fi sillee. Hayyee. Akkam goone? If hin dhagahamu? Takka yeroo 10 takka. Takka yeroo 10 takkaa jennaan. Tuqaa keessee Kaa kaayetiin duwwaa bira daata. ammaaf hin gahu. Negatiif goota bakka. Herreega biyya kamii ta'u? Aangoo jennaan firaa bakka waan haa ta'e bar. Laal ammaan tana asitti laal tuqaa goone zeeroo kan inni ammallee gahuu didee miti. Saniifuu gubbaa zeeroo kan inneeti jala zeeroo biraa idaana seerri isaa akkasii haa. Hayyee. Sagalee laal amma takka duraan tuqaa kan innee fi asis zeeroo kan innee fi yoo lakkoofsi asitti arganne sunis kan geenye taate gubbaa zeeroo kan innee asis zeeroo biraa idaanaaf. Hayyee. Saniifuu okay. Saniifuu meeqa ta'a ammaan tana ogguu meeqa gaamma 110 yoo jenne. 9. Ogguu 9 miti. 9 bakka 10 yoo fudhanne meeqa ta'a? 90 fi 99 mi? 99 ta'a. Meeqa gabbo? Takka buufatta. Saniifuu ammaan tana takka
kudha takkaaf hin ga'u miti Eh, zeeroo kannina gub ammas ka kannina kunis hin ga'u sagaluma saniifuu asis zeeroo sagaluma bira biraa duwwaa kannineeti jedhateeti. asis zeeroo idaanaa malee Eh, akkanumatti usnee kannuu hin dandeenyu laa harkite haye. asitti amma usneeti zeeroo takka isii kannineefi kudhan goone Eh, ka akkasii ammas kudha takka kudhan sanii ol ta'e saniifuu usnee asis zeeroo kannineeti zeeroo biraa kanninaaf jechuudha amma deebi'ee meeqa ta'a ammas sagal bakka sagal kudha takka hogguu ta'e sagaltamii fi sagal dhufu eh, san boodoo meeqa gabbu'a takka gabbu'a takka gabbo. ammallee zeeroo kannine hin ga'u saniifuu Ustaad sagal hin goone bar. Gubbarratti. gubbarratti sagal hin goone sirrii haa godhee sagal amma saniifuu Bakka amma zeeroo duwwaa kannine la duwwaa tuqaa duwwaa sagal duwwaa sagal duwwaa sagal duwwaa sagal jedheema. saniifuu amma asitti zeeroo biraa kanneetiin gad deebi'ee asis zeeroo kanna miti meeqa ta'e hoggu sagal ga'a ammas miti sagaltamii sagal meeqa gabbu'e takka gabbu'e saniifuu Takkumaa gabbo. zeeroo kannina hin ga'u asis zeeroo kannineeti asis zeeroo kannina dhibba ammallee hoggu sagal deebi'a akkanuma akkana jechaa deemu deema jechuudha saniifuu lakkoofsi kun meeqa jechaa deemu deema zeeroo tuqaa zeeroo sagal zeeroo sagal zeeroo sagal jechaa deemu deema saniifuu maal yoo goone nu wayya jechuudha gibee bifa ripiiting deesimaaliitiin barreessinu zeeroo pooyint zeeroo naayin goone maal goona jechuudha baarii gubbatti akkas goona zeeroo pooyint zeeroo naayin ripiit ta'a jechuudha egalee kana biraa dhufnu shan jaaffaa shan fuuneeti maal goona jaafirra miti na dhaga'u jirta Aye. saniifuu shan jaafi eegaa Ngo. asitti tuqaa kanneeti shantam goona shantam jaaf Shantal jaaf moo. jaa bakka jaa jaa bakka torbaa yoo ta'es Saddeet. jaa bakka saddeeti ta'a jechuudha jaa bakka saddeeti afurtamii fi afurtamii fedha afurtamii saddeet Jaha bakka saddeeti moo. Afurtam saddeet. meeqaa gabba lama miti Lama gabbo. ammoo sinee zeeroo kannina diidam ta'a diidam diidam Didamiiruu jaha moo. hoggu sadii Sadii. kudha saddeet miti lama ammallee duwwaa hoggu sadii kudha saddeet miti saniifuu akkam jechaa deemu deema jechuudha zeeroo tuqaa sadii sadii zeeroo tuqaa saddeet sadii Sadii. sadii akkas jeeti itti fufuu deema saniifuu kana yeroo barreessinu maal goona jechuudha zeeroo pooyint zeeroo pooyint eeyiti sirii jenneeti sirii qofaatu itti deddeebi'aa miti sirii gubbaa akkasi baarii goona jechuudha sigalee laal zeeroo pooyint eeyiti sirii jenneeti sirii qoftii waan irra deebi'uuf sirii gubbaa akkasi baarii goona jechuudha Aye. kana idaleeydamoo idaleeydaami tokkichaa Kame.
دارة كجر موفنو ولا مان إيه آية كدافر divided by 9 كلا متي فريدو سجالي آية فوناتي قمي تكما قدر هيسا قتك تكبك سجلي سجل كدافر را سجل شاني قبا كان آية أستي تقاهر تقا غوني نيتين دوبا قبو فن تقاهر شانتم سجلي شانتا يوغو هيرو سجالي مو يوغو شان متي شان بك إيه سجلي شان أفرتمي في شان شان آه 5 شاني قبا أوكي 5 زين 0 دوبا برا هيسا yes 50 by 9 5 times 5 5 times 9 45 now also 5 we have to put 0 then 5 times متي إيه 45 أكم يجاد ديمو ديمو يجو 1.5 1.555 5 5 5 جاد اتفو ديمو يجو إيه سانيفو أكنا يجون أكنا برسنا يجو 1 جنتي 5 gubarati bari kasi kenya 1.5 repeating يجو gafi lamada birado no kam gonna convert each of the following convert each of the following decimals as a fraction form nunja. For example, question A gives 0.3. Akam gonna ha? 0.3 ها سأدوبا فرنا أستاذة هل جد سأدي فرنا different over me kayana 10 over 10 dumate baka 3 over 10 yo simplify gona yon gona yon tane mo akasma kanya tanibu 0.3 ogu fractional form A over B to ogu barrao 3 over simply 10 tete ta simplified into it. B gana wala leo ديمو 3.7 akam gona صدامي تربة فرتا صدق متر بفرده هيرو إيرا خداني هيرو قدني اوكي سانيفو اما خن simplify نتا اسيو انت ومتي مالي إني asii رم gad way salpatahay 37 indemo lakkoofsa biraatiin inni ramu saniifuu simply we have to إني write رمون إيه سلبت 37 over 10 jenneetuma keenya kana here also sirra ka jiru kun أيه 0.77 idha which is equals to maal gona kana تربة تربة فرنا achi booda إيرا دي بفا irra dhibbaffaa fuudhanna saniifuu ideemaa kun simplified hin ta'u kunis 77 torba qofaan deema akkasumatti illee dhibbi torbaan hin deemu saniifuu simply we have to write 77 divided by 100 miti إيه akkasimi إيه aya here we have minus kanuma meeqaan akkam goona d صدام دي بس دي في جاتم سجل aya 36 over meeqa goona خون تاكا
over 1000 goona. Edeema simplify ni ta'a. Simplify waan ta'u fakkaatu miti. Amma kun lamaa fi shan qofaan deema. Ka gubbaa kun ammoo lamaanillee hin deemu shanillee hin deemu saniifu. It simply becomes 1 to 12,369 over 1000 akkasuma ta'a kun. Iyo hin dhagahamu. Hin dhagahamu. Hello. Ni dhagaa ustaaz. Aye. Ii kana akkam goone. 0.6. Aha. Jaha irra kudhanii. Simply jaa irra kudhanii jennaan. Achi booda simplify ta'a kun miti. Divisibility test irratti lakkoofsi tokko shaniif hiramuudhaaf dhumtisaa 0 yookaan 5 ta'uu qaban jenne. Saniif amma inni kun shaniin waan dhumu jechas shaniif ni hirama. Mee ilaallu fakkeenyaaf. If you divide 95 by 5, it becomes 1 times 5, 5. Then 45 by 5, it becomes 9. Sanifu 45 umaan jiru jechuudha. Sanifu this by 5, 19 by 5, 2 dha ta'a jechuudha. Sanifu simply becomes 19 over 230 simplified. What about G? G akkam ta'a? 48. Negative moo positive? Negative moo positive? Negative. Okay, minus 45, minus 48 over 100. okay over 100. Now meeqaan deemanii beektaa meeqatti tokko ilaalte? Lamaanuu. Lamaanuu. Saniifuu by 2 yoo jenne 48 by 2 20 24 irra 50. irra 50 ta'a. Ammallee negative illee qaba. 12 irra 25. 12 over negative 12 over meeqa ta'a jechuudha? 25 bakka kana achi ni ramu. Over 25 ta'eeti asii gad simplified hin ta'u jechuudha.